يويا جدي أرمون برنا أهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدين الكرام أكم جرتن هندي كيسانو نموت هدوني إبسا كان إيغا توراني يادكي إيغا توراني لولوكرا توري رمضان أما فراج الرا أما لولوكاني سامبوسا في شربة دكان غوني أما كان ندفني هردوتوني أبنتا مسلمة بقى جاء رمضانا جيسن رمضانا ربي نسنر راكيبالو ككيري تدلقنو ربي نوها تاسسو ورّي أمنتا مسلمة هردوتوني دي كيسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورّي أمنتا برا هردوتاني موتو نجيني ربي قدان بكم يسين جرتاني تسنر هاجراتو بومبي guddaa tu dhuka udeema bombi guddaa nuti dhukaasan araadaariidhaan qolachuu deemnaa jechuudha. Kanaafi hundi keessan seenaa namni hundi dhugaa jirtu akka dhaga'u viidiyoo kana dhageeffadha. Yoo tolchaan kabadii qabaatu taate an bakka gaafsan oromummaa kiyya isiin osoo hin ta'in anatu furraa mulqa. Yoo tolchaan lal ramadaana keessa jirra beeka. Ramadaana keessa jirra waan haasa'u deemu kana dhageeffadha. جيني جي رمضانات أبو ربي كي يندن دي ترب إرانان دوبسين يا ربي إرانان دوبسين جيني جي رمضانات يو تول چام بديك أباتي إسيني متي أنا تورمو ماكي يفرا ملكا ويلي وان أورمو تدوبچون تاو جچودا غرو دوغان جرتوم هندو بدا جچودا دغه فدا مرتكنا أورمون سمني بلان مرتكنا كنت درام موت واني بيكمو كابو OMN نرتي نمني دولة هنجر OMN ميديا أمتاتي إفاجة جوار محمد كليسا غرو أرى نو هنغور فنين كيكني مالي نمني OMN بلي سودافي ديم هنجرو جيشودا أكو منو غنما غلغل ميديا كمنون أمتائي نوتي OMN اللي أمتائي ياجرا ولكن بغاجر تهندو بنا أرومو تولشا بلي سيدي إنا بديا كنادا ليدي يو كنان جاتو تاتي عنين فتا ولكن قالوا نمني دوك وان بري كبوف واني بيجي فرنجي جروف يو كان واني واني تايف بدي إني كبو ديفته تولشا مسكينة غرغر سنما توكوتين ألاتي وصورو وانسموني نان قبلين أبيكيا كاكا أمسكيا سبكيا في إيجو غنما غلغل سبكيا في سغليتو بدا غوتي يو كديه ستاتي ربي كي يفرت سوداچو دندو قبدا جچو جيني جي رمضانات tokkummaa oromoo tikfachuu qabna tikfachuu qabna tokkummaan oromoo gareen lamaan yoo walii gale inni kun tokkummaa dagatee oromummaa dagatee sirratti duulaa ati si balleessuudhaaf misaa'ila akka wayyaaneen makalaakaa irratti bahardaariin faa eertiraa faa dhayaanii turte san samii gubbaa osoo sitti gadi roobsu olola dharaatiin tapha siyaasaa keessaa hinaaffaa irraa kaka'een tapha siyaasaa keessaa yoo kasi baasuudhaaf hojjetu taate dhaabbattee ilaaluu hin qabdu jechuudha. wanti lafa kana jirruufi dhugaateen na haa agartaniifi ayyoo dhugaa qabaadhe dhugaatiyyaa haa agartuufi ibsa kana sii kennu yoo badii qabaadhe immoo badiitiyyaa na haa agartuufi natti haa murtuufi narraa haa qalattuufi narraa haa falattuufi yoo dhugaa qabaadhe immoo dhugaa kiyya na agartuufi dhugaa siin jedha wanti ibsa kana kennuudhaaf na dirqamsiise ummati yoo tolchaan badii qabaate badii natti murtee akka narraa qalattuuf akka narraa falattuuf yoo dhugaa qabaadhe garuu dhugaatiyya san akka na agartuuf kanaaf namni hundi dhaga'uu qaba ergaa kana walii dabarsaa amma gara ergaatti ce'aa jechuudha garuu yaa ummata yaa saba osoo waa hin dhageeffatin ebal waa jedhe qofaaf murtee hin kennin namni lama yoo wal lole waan gareen kun jedhuu fi waan gareen kun jedhus osoo wal bira hin qabin osoo wal bira hin madaalchiseen murtee hin kennin ati gaafsan nama osoo hin ta'ini namaa miti waan biraati ilmi namaa rabbiin kan nama godhee uume yoo namni lama walitti bu'ee kamtu badii qaba mee kun maal himata namni garanaa maal himata jedhee dubbii yoo laale qoraan laalee akkasitti murtee kennaa jechuudha kanaaf hundi keessan viidiyoo kana waliif dabarsaa namni hundi dhaga'uu qaba Faisal Muhammad Kijiba luche harateti anas sisali bidaa taami
dubbii ramadaana nama irraa cabsu wal jala deemteetiin hin qaayiti rakkattuun kiraa manaa waan kafalattu hin qabne hundi gara dubbiitti deebi'a dhiifama nuuf oolchaa mucaa tokkotu na aarsee wanti ta'e maaltu maal ta'ee tolchaa duula kana dhaabaa lakkaa dubbii qabbaneessaa dhugaa qabda OMN sagalee kee ogguruu hin qabu garuu dubbii qabbaneessaa warri jettan dhugaa sirri dubbii hin qabbaneessina garuu wanti ta'ee jira boora'u malee hin calalu jechuudha wanti booressuun itti murteessines boora'u malee hin calalu jechuudha nuti waan kan dubbanne OMN interview na godhee jira akka nama kamittuu interview godhutti interview na godhe OMN akka nama kam dubbisutti OMN na dubbise interview goone in haasofne qabxii irratti haasofnullee mari'anne wanti kun ka ta'e eeyyama dhaabbata OMN eeyyamee tolchaa dhiyeessaa interview godhaa ummaa rakkoon qabu nama yaada bilchaataa kennachuu danda'u nama yaada bilchaataa dabarsuu danda'u jennee interview goone jechuudha an dirqamaanii to OMN interview na gootu malee jedhee maraadhee dachii bukkisee namni interview na godhe giddiin hin jiru fedhiidhaanii jechuudha warri biyya faranjii jirullee warri minisootaaf maal jirullee fedhiidhaan interview godhame interview goone interview maal irraa dubbanne waa'ee riifoormii Itoophiyaa irraa dubbanne tokko waa'ee Jawaar Muhammad irraa dubbanne lama Jawaar Muhammad akkamitti hidhaa keessaa bahuu akka danda'u waan silaa jiru lafa kenne jechuudha as qabiif achi qabii kan hin qabne sadi dabamanni murtii Jawaar Muhammad faa irratti dalage dubbanne bal'innaan immoo ka irraa haasoyne gootummaa Oromoota Walloo weerara Oromooti Walloo Oromoo amaarri Oromoo Walloo irratti dalage waan waggaa 400 irraa kaasee Atsee Teediroos faa Aatsonni Amaaraa Haayila Sillaaseen faan Haayila Malakoot faan Oromoo Walloo irratti godhaa turan dubbannee jechuudha isaan wal bira qabneeti isaan wal madaalchifneeti weerara amma liyyuu hayliin Amaaraa mootummaan naannoo Amaaraa የኦሮሚያ ልዩ ዞን ይፍረስ ወሎ ኦሮሚያ የሚባል በአማራ ክልል ማየት አንፈልግም ወሎ የአማራ እርስት ናት እርስታችን ለማስመለስ ደግሞ ያለንን ጉልበት በሙሉ ተጠቅመን ያለንን ሰራዊት በሙሉ ተጠቅመን እርስታችን እናስመልሳለን ጀነኒ ጉያ አዲዳን የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማለን ጀነኒ ሱራ አጼ ቴዎድሮስ ድረተኒ ኦሮሞ ወሎ ጉያ አዲዳን ወራኒ ዋን ሁንደ ጉተቴ ሎጂስቲኪ ዋን ሁንደ ጉተቴ ሂደኖን ጉተቴ አምቡላንሲ ነመካሱ ሜሻ ወራና ፋሻ ነውኒ መዳኤን ኢቲኒዳን ኤርጌል ዩሃይሊን አማራ ሞቱማን ናኖ አማራ ኦሮሞ ወሎ ፊጣ ጅራ akka ilma Oromoo tokkotti Oromoo Wallootiif rakkoo isaanii dubbadhe Oromoo Walloo kamitti akka ofirraa qolatan dubbadhe gootummaa isaanii dubbadhe dhumarratti deeggarsa Oromoo Walloof godhamu bira namni hundi akka dhaabbatu dubbadhe wallahi summa wallahi achi keessatti waa'ee Kamaal hin dubbanne waa'ee Arsii hin dubbanne waa'ee Oromoo biraan dubbanne qabxiisaan dubbanne jechuudha warri OMN warri Kaayiroo itti gammadee interview ajaa'ibati aboo kana booda wiilii torbaaniin si waamna ati nama akkatti haasa'u edaaboo jedhanii gammadanii warri gammadee farhaanfaatti erganii farhaanfaan illee gammadanii interview bareedaadha waan seera OMN wajji deemunaan jedhanii san booda peejii OMN irratti maxxansuudhaa fi beeysa godhan sa'aatii akkanaa irratti OMN irratti tolchaa Hussein madda qabannee dhiyaanna jedhan jidduma kana ijoolleen mucaan tokko gara biyya Awurooppaa kana akkamitti deeggaraa paabaa'oo nama paabaa'oo deeggaru akkamitti OMN irratti dhiyeessitan jedhee qeeqa eegalee jechuudha ijoolleen tokko isuma jala deemanii akka waan OMN ka kaafaa'oo qofa ta'e akka waan OMN ka paartii OMN miidiyaa ummataa yoo ta'e paartilee Oromoo hunda deeggartoota paartilee Oromoo hunda hordoftoota amantaa garagaraa hunda qixa ilaaluu qabaa jechuudha gaafsan miidiyaa Oromoo jedhama gaafsan miidiyaa sabaa jedhama deeggartoonni paartii tokko tolchaan Kamaal Galchuu deeggaraa waan tureef paabaa'oo deeggaraa waan tureef OMN irratti maaliif dhiyeessitanii jedhanii
waan qeeqa kaasaniif osoo warri kaayiroo lakkaa intarviin kun darbuu qaba tokkummaa oromootiif gaarii miti ummata bakka lamatti qooda osoo jedhaniin Farhaan Abdusalaam faa wanni kun taruu qaba osoo jedhan Dajanee guutamaa lakki taruu hin qabu jedheetiniin kaansel godhee jechuudha. Dajaneen maal ragaa ba'ee OMN miidiyaa ummataa osoo hin ta'in miidiyaa garee akka ta'etti ragaa ba'ee jechuudha. Dajaneen maaliif kana godha ragaa wajjin isinitti hima. Dajanee maaliif qeeqaanii ragaa wajjin isinitti hima jechuudha. Jiini Ramadaana rabbi dharanaan dubbisiin waan ragaa qabatamaa isinitti hima jechuudha. Jiini Ramadaana ani ilma muslimaati. Hin fudhachuu baattu immoo dhaga'i dhiisi. Rasuulli maal jedhan gaafa du'aa kadhatan Allahumma ij'alna mimman yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsana. Yaa Rabbi nama jecha dhageeffatee waan haasawu dhageeffatee achi keessaa erga dhageeffatee ka'ee waan gaarii hordofu yaa Rabbi nu godhi jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Oromoon gaafa mammaayitu maal jetti? Dubbii baha dhoorgan malee gala dhoorgan malee baha dhoorganii jetti Oromoon gaafa mammaayitu. Jura dhageeffadhu yoo rakkoo qabaate tolchaa rakkoo qabda jedhi. Walaakin garuu tolchaa waan tolchaa ta'eef namooma kiyyaan yookaan ani naannoo tokko keessaa waan dhaladheef narratti yoo duulte fudhatama hin qabu jechuudha. Ani takka naannoo kiyya qofa adda baasee waa jedheeni hin beeku. Anammaas dhiyeenya kana naannoo keessa dhaladhe waa'ee isaaniin dubbadhu abadan dhiiseetii jira jechuudha. Duuluma deemu kanaaf. Mee dubbii OMN dubbii Dajaneetti deebi'a. Ijoolleen Harargee takkaa tolchaan harargummaa kennan nu arrabsee jira. Nurratti duulee jira. Waan hamaa nuun jedhee jira jedha na himadha. Wallaahi ufiin isiniif qala. Ani yoo rakkoo Harargee booyuu taate malee, yoo rakkoo Harargee sagalee tahuu taate malee, yoo rakkoo Harargeetiif iyyuu taate malee, yoo rakkoo Harargee akka rakkoo kiyyaatitti kaasee maraachuu taate malee, miidiyaa xiqqoo AGM jedhamtu taviiyuu guddaa qabdu saniin miidiyaa satellaayitii hin qabne ta social media fi YouTube irratti ittiin hojjedhu saniin yoo rakkoo Harargee ganamaa galgala boo'ee maraadhe malee takkaamee tolchaan Harargee arrabse Harargeetti dabayaadhi namni jedhu ashaaba'u. Ijoollee Jimmaa mee tolchaan takka yoo rakkoo Jimmaa hime malee, yoo Jimmaan faarse malee, yoo Abbaa Jifaar faarse malee, yoo Jimmaan ulfeeffate malee, yoo Jimmaan hin jaaladhe jedhe malee takkaa tolchaan hamaa Jimmaa dubbatee dhageettanii beeytu naqaladha. Ijoolleen Wallaggaa yoo tolchaan waa'ee Wallaggaa boo'e malee waan command postiin achitti ummata godhaa jiru dhumaatii ummata Wallaggaa yoo ganama galgala karaa AGM hin gabaase malee rakkoo ummata Wallaggaatiif yoo boo'eetiinini bakka haga sagaleen na kannaafattutti isiniif iyye malee guyyaa takka mee tolchaan ijoollee Wallaggaati irratti wallaggoomaan duulee beeka. Ijoolleen Walloo yoo gootummaa keessan hime malee, gootummaa Warqituu yoo hime malee, gootummaa Lijiyyaasuu yoo hime malee, gootummaa Raas Alii Mikaa'il Walloo yoo hime malee, gootummaa ijoollee Sanbatee, gootummaa ijoollee Kamisee, gootummaa ijoollee Arxummaa Fursee, gootummaa ijoollee Jiillee Dhummuggaa, gootummaa ijoollee Karra Qoree, gootummaa ijoollee Kombolchaa, gootummaa goota Walloo yoo faarse malee weerara Affaar isinirratti gaggeessu, weerara Amaar isinirratti gaggeessu sagalee yoo isinii ta'e malee guyyaa takka tolchaan waa'ee Oromoo Walloo hamaa dubbatee beeka. Yoo hamaa Walloo dubbadhe na qaladhaa ani isiniif qalama. Ijoollee Baalee guyyaa takka tolchaan yoo rakkoo keessaniif iyye malee, yoo rakkoo keessaniif boo'e malee, tokkummaa kenna yoo faarse malee, waaqon yoo faarse malee, Aliyyi Cirri yoo faarse malee, Haaji Adam Saaddoo yoo faarse malee, guyyaa takka tolchaan Baaleen gabbayee Baaleen arrabsee beeka irratti duulee beeka. Rakkoo keessan xiqqaa guddaa karaa Facebook kiyyaatii fi karaa AGM kiyyaati yoo boo'e malee guyyaa takka tolchaan Baalee arrabsee beekaa dhiiroo. Beekaa meenaa hima. Ijoolleen Shawaa yoo Taaddee faarse malee, yoo Kumalaa Maamuu Muzammil faarse malee, yoo Alamuu Qixxeessaa faarse malee, yoo gootota ilmaan Tuulamaa, seenaa Gullallee, seenaa Yeekkaa, seenaa Abbichuufaa, seenaa gosoota Oromoo, seenaa Salaalee, seenaa warra Gindabarat, seenaa Amboo yoo faarse malee guyyaa takka mee tolchaan hamaa Shawaa dubbatee beeka. Ijoolleen Gujii Booranaa yoo weerara daangaa Sidaamaatii fi achiin naannoo Sumaaleetiin wanni isinirratti duulu yoo sagalee isinii tahe malee takkaa mee hamtuu keessan dubbadhee beeka. Mee tolchaan eessan gandaan nama qoodee gandaan namarratti duule dhiiroo.
yoo tokkummaa oromootiif ganamaa galgala iyyee maraadhe malee mee guyyi takka tolchaan eenyu irratti gandaan duule dhiiroo mee deebinaaf kenna jaawibuni ala haazil mas'ala maaluma isinitti balleesse mee ani warri narratti duultan kun mee maaluma isinirratti balleesse mee badimmaan tolchaa maali dhiiroo nama ganda keetiin qeequ jettan bakar shallee faa eenyu qeeqaa ture dhiiroo eenyutu madaa gadi dhiqaa ture waan barii isaanii dhibbaan dhibbatti beekuuf awwaluu abdiifaa mee nama tolchaa irra qeeqe jira aannolee global miidiyaa jala deemaa laala gantoota arsii keessaa baan akkatti isaan saaxilaa ture warra arsii keessaa baan akkatti isaan saaxilaa ture awwaluu abdiifaa bakar shallee faa hoggantoota godina arsii warra dhiiga ummataa dhuge warra lafa ummataa gurgurate akkatti saaxile mee tolchaa caala ani saaxile jedhi gabbayi waan dalili sanatti agarsiise anamma aannolee global miidiyaa jala seenee viidiyoowwan dalage hundi mankuusa AGM keessa jira jechuudha hard diskii garagaraa irratti fe'amee amma hard diskii keessaa baasee si agarsiisuu danda'a mee anummaan kun maaluma balleesse dhiiroo wayyaa rabbii moo uma xiqqoo dubbadhuuf uma xiqqoo afaan qabuuf akka inaaffaa ta'eetti dhiini waan an jettan dhiiroo ani mee takkaa amantaan kiristaanaa arrabsee beeka ijoollee ortodoksii irratti duulee beekaa dhiiroo mee takka guyya takka ijoolleen ortodoksii tolchaati amantaan nurratti duultee naan jetti jirti yoo ortodoksii faarse malee yoo qeesis balaay mokonnan faa faarse malee yoo daaqoon Hayila Mikaa'el Taaddasaa faarse malee yoo mana luba mana marii oromiyaa faarse malee guyya takka mee ortodoksii arrabsee beeka ijoollee protestaantii ijoollee amantaa pheenxee charchii keessan gaafa rakkoon irra ga'u yoo faarse malee takkaa isin irratti duulee beeka ijoollee islaamaa gaazexeessaa oromoon qabdu keessa gaazexeessaa amantaa islaamaa hordofu ka onnee guutuudhaan waa'ee amantaa islaamaa dubbatu ka seenaa Muhammad Rashaad faa ol baase ka seenaa gaafa muftii Haji Umar Idris faanii waan oromoo taaniif Dr. Jaylaan Kadir Gammadaa faa irratti duulan seenaa Dr. Jaylaan Kadir Gammadaa gaafa isaan takka jedhanii arsii diidaa irraa baaleen deemanii qaraatii eegalan haga makkaan deemanii doktoreetii isaanii achitti xumuraniitiin hin biyyatti deebi'anii sitti dhiyeesse jiraana malee gaafa ulamaa'iin islaamaa makkatti gaafa warri gurguddaan du'u seenaa isaanii takka takkaan isiniif dhiyeesse ana malee jira mee ani oromootti maal balleesse dhiiroo yoo oromoodhaaf waa godhe malee ani erga biyyaa ba'e amma waggaa 4 biyyallee ufii kiyyaa biyya Awurooppaa deemuudhaaf hin baane waan biyyaa ba'eefillee sitti hima dubbii dajaneetti deebi'a mootu akka nan dagachiifne ittan deebi'a dubbii dajanee ani wallaahi summa wallaahi rabbi ramadaana kanarraa hin qeebalin rabbi ramadaana kanarraa hin qeebalin waggaa 4 erga biyya kana dhufe guyyaan tolchaan waa'ee oromoo osoo itti hin dubbatin waa'ee saba kanaa osoo itti hin dubbatin waa'ee qabsoo saba kanaa osoo itti hin dubbatin dabarsee jira guyyaan tolchaan waa'ee oromoo fi oromiyaa osoo itti hin dubbatin dabarsee jira hin jiru jechuudha hin jiru guyyaa hin yaadadha guyyaa wayii akka wanti yaa amrii taate rabbi jannataan isii haa qananiisu ollaa rasuula rabbi isii haa qubsiisu warra gaggaarii wajji rabbi isii haa kaasu guyyaa tokko akka wanti yanarra amrii taate guyyaa san hin yaadadhaa waa'ee oromoo hin dubbanne jechuudha maaliif akka wanti ni jaaladha waan taateef booyaa oole guyyaa tokko immoo tu abbeeran obboleessi abbaa kiyyaa narra amrii ta'e bakka guyyaa san waa'ee oromootu hin yaadanne jechuudha booyaatu oolee jechuudha maatii kiyya guutuu yaadadhe guyyaa tanniin lamaaniin alatti tolchaan guyyaan ani waa'ee oromoo osoo itti hin dubbatin waggaa 4 kana biyya kana keessatti jiraadhe hin jiru biyya kana keessatti waa'ee oromoo waa meeqa dalayne dhiiroo mee tolchaan maal balleesse tolchaan eenyu gaditti qabsaa'ee diina ta'e mee tolchaan gaaf kam oromoo gurgurate maal balleesse yoo an oromoodhaaf iyyee ifaaje malee ambar biyya kana ka dhufe biyya alaa deemuudhaaf keezii eeggachuudhaaf miti ambar nama opiniyoon diqaalonni sareen opiniyoon gaddeemtuun anaa fi ijoollee hiriyoota kiyya akka arsii diidaatitti nama 5 moo nama 7
ijoolleen sunniin bara arraamiti bara 2014 bara 2015 waggaa 6-7 dura jechuudha. Ijoolleen tunniin diidaa keessa yoo hin ajjeefamne yookaan yoo hin hidhamne gooroon teenna tun nagaan argattu dhaabbanni dimokiraasiyaaf ummata Oromoo nagaan biyya gaggeessuu hin danda'u. Kanaaf akka ummanni nagarreetti halkan ukkaamsa yoo marare dhabdan akka namni isin agarreetti ajjeesaa jedhanii murtee du'aan duratti dabarsanii hidhamnee tumamnee salphannee xiqqeeffamnee ummata Oromootiif aboo as keessa duuteettaniitiin du'u irra biyyaa ba'uu isinii wayya deemaa yoo mara isiniif gamte bosona seenaa nuun jedhanii akkasitti maatiin mallaqa nuu kennee gara deemnu dhabnee gara Sumaalee deemna moo gara Keeniyaa deemna fala dhabnee gara Suudaanitti baqannee bara Suudaanin gammoojjii Suudaaniif wanni jidduu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo qeerroo Oromoo finiisuudhaaf seenuudhaaf qophiirra jiru nuun jedhanii gaafa Suudaan geennu maal agarre waa tokko hin jiru Maamad Tufaatu Suudaanii keessa jira Maamad Tufaatu Suudaanii keessa jira gaafa Suudaan dhufnu Suudaan keessatti ijoolleen teennamaan nuun jette Maamad Tufaa jechuun wayyaanee lammataati guyyaa lamas keessa buluu hin dandeettan guyyaa lamas keessa buluu hin dandeettanii asiin gara Liibiyaa jala deemaa yookaan gara Masrii jala deemaa yookaan Itoophiyaatti deebi'aa nuun jedhan wallaahi summa wallaahi yoo itti dabalee kinooti Ramadaana kana rabbi nurraan qeebali samboda mallaqa hin qabnu yoo Suudaan geennu mallaqa hin qabnu gara deemnu hin beeynu nama hin beeynu lafa hin beeynu yoo biyyatti deebine ajjeesaa jedhanii nurratti dabarsan yookaan lafa namni agarattiidhaa jedhan falli cirumaa inni warratti dawwalannee birrii biyya biraatu irraa nu ergisiisanii birrii saniin dallaala Masrii Suudaanii irraa Masrii fidu nu geessanii biyya kana dhufne gaafa biyya kana dhufu tolchaan nama tokko hin beeku namatu karaa gubbaa fuudhee naan gale rabbi na haa nyaatu namatu karaa gubbaa fuudhee naan galee jechuudha ani akka keetii Awurooppaa deemuudhaaf Faranjii deemuudhaaf biyyaa hin baane qabsoo sabaattu biyyaa na baase kaafaa amma isin jettan kana an bara 2013 bara 2014 ijoollee arsii diidaa tana guutuu miseensa gaafaa godhaa ture baasii kiyyaan osoo sumunii irraan fuudhin birrii tiyyaan arsii fi Addis Ababaa gidduu deddeebi'ee ijoollee waraqaa ID waajjira kaafaa Baqqalaa Nagaasaa fa'aa irraa Baqqalaa Nagaa irraa baasaa fi ture Maraaraa fa'aa irraa baasaa fi ture gaafa san Baqqalaa Garbaatiif ol baanaa leellisaa mana hidhaa jiran gaafa san Baqqalaa Garbaatii fi ol baanaa leellisaa fa'aa mana hidhaa jiran namni ala jiru Baqqalaa Nagaa amma Baqqalaa Nagaa sun hin jiru iyyuu gara taleen beeku Dr. Maraaraa fa'aa jira arsii diidaa kana keessa yoo ijoolleen akka Maraaraa jalatti ijaaramtu goone malee maal balleessine mee yoo Oromoodhaaf dedhabne malee maal balleessine mee haga biyya kana dhufe AGM erga ijaare waggaa 2 deema guyya tokko Oromoo mindaa sumunii naa kaffaltee waa'ee Oromoo dubbadhu jettee bar miidiyaa Oromoo kana hunda irra yoo deemtan mindaan kafalamee fi dalaganii bar mindaan kafalamee fi oduu qopheessanii bar mindaan kafalamee fi nama interview godhanii bar tolchaan AGM irratti guyya takka namni sumunii kaffalee fi Oromoof iyyi jedhe jira haga sagaleen na kannaafatutti kun Oromoof iyyaa jira bara mindaan hin qabsaa'u jaalala saba kiyyaatiif qabsaa qabsoo arran eegalle akaakayyuun kiyyaan nama lola aannolee irratti gaafa lola azuulee miilikii wajjiraas dalgee wajji lole ababayyuun kiyya akaakayyuu kiyyaa Haile Sillaaseetu gaafa ummata arsii baalee diidaa ajjeese san narraa ajjeese obboleessi kiyya hangafa adda bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo sabaatiif wareegame ani urga gaafa ijoollee irraa of beekee waa'ee saba kanaa lafaan hin geenne ardallee waa'ee saba kiyyaa hin dhiisu yoomillee hin dhiisu jechuudha abadan qabsoo sabaa irraa waa dubatti nan deebisan namni na qabsaa'e jedheeti miti dirqama Oromummaattu qabsoo keessa na ta'isa haga Oromiyaan bilisoomtutti nin qabsaaya haga Oromoon salphina keessa ba'utti nin qabsaaya ati qabsaa'inaan jettee hin qabsaa'u amma sirii dhufee Oromummaan barre amma sirii dhufee qabsoon barre amma sirii dhufee waa'ee qabsoon argaadhaaf hin dubbanne warri beekuun beekaa dubbatu kana maaliif kaasa ijoolleen Oromoo tolchaan takkaa mee kutaa Wallaggaa Shawaa nu arrabsee jedha asfayaa dubbadha annama uumama kiyyaan nama kabajatti qaba president maammee gaafa inni xiqqaa guddaan arrabsuu gaafa obboleessi kiyya aslii baa wallolanu aslii keessan gorsee maammee keessan gorsee ofitti qabee hammadha
gaafa ijoolleen badii dalayduu an badii san dhoysee fi keessan gorfadha. Ijoollee teenna tama wajji nyaannu tama wajji dhuynu tama sababa arsummaatiif natti duulan wallaahi osoo jarri ol ba'anii na arrabsanii guyya takka oodanii hin beeku jechuudha. Garaa bal'adhee akka abbaajitti akka haadhatitti akka nama guddaatitti garaa bal'adhee osoo keessi kiyya aaru osoo keessi kiyya gubatu oromummaan akka ittiin ijaaramtu jedhee hamma dheera darbaaf mii maal balleesse maal balleesse eenyumaa olitti qabsoo sabaatiif aarsaa kaffalee jira waan feesbuuk irratti haasa'uuf waan isin duuka kolfuuf waan isin duuka taphadhuuf waamuma to'ata kallee oromoon godhin nu seetanii ani ka isin duuka kolfee taphadhuuf ka isin duuka koomentii jalatti taphadhuuf ka miseejii nama hundaa deebisuuf waan jaalala namaa qabuufi waan nama hin tuffanneefi boona rabbi natti hin beeku argadhee qabaadhee nama hunda qixa kabaja qixa hojii jiraadha. Ani hordoftoota guddaa qaba miidiyaa qaba jedhee uf hin dhaabu rabbi naa nyaatu bakka ijoollee waan qabne oolaa jechuudha. Bakka namni xiqqaan taasise ani oromootti maal balleesse? OMN miidiyaa ummataati. Gara OMN itti deebi'a. OMN miidiyaa ummataati. Na affeere na dhiyeesse haasoyne interview guddaa itti gammadan baay'ee jaalatan wallahi summa wallahi rabbi ramadaana kana narraa hin qeebalin maan naan jedhan aboo interview akkana takkaa hin agarree xiinxalaa ajaa'ibaa kana lafa geette dhugumatti jawaarii irraa waa baratte naan jedhan kana booda wilisi affeerraa naan jedhan gammadanii interview san OMN gadi haa baasu yoo tolchaan badii qabaate wallahi oromummaa tiyyaan ofirraa mulqeetiniin isin irraa badamo asin dachii lixa yoo badii qabaadheen dachii lixi yoo naan jettan dachii lixa mee interview san keessatti tolchaan waan arsii yoo dubbate yookaan waan paartii kiyyaa yoo dubbadde yookaan waan garee wayii yoo arrabse oromoon natti haa murteessitu badii tokko hin qabu farhanfaan laalanii warri asii laalanii gaazexeessitoonni asii laalanii aboo kun interview ajaa'ibaati seera OMN hin cabsu amma dabarsina jedhanii dabarsuudhaaf wayita isaan beeysa baasan ijoolleen gariin maaliif tolchaa dhiyeessitanii jedhaniitiin qeeqa kaasan achiin dajanee wanni kun darbuun qabu jedhee kaansel godhee jechuudha. Maal jedhaniin warri kunniin dajanee lakkiin wanti kun haa darbu mucaan kunis nama isa jaalatu qabaa nama isa mormu qabaa yoo waan kana kan bistan taateen warri isa jaalatullee hin komataa dubbiin tokkummaa oromoo jeetii jedhan dajaneen hin didee jechuudha tokkummaan jeeqamoo hiituu hin jiru jedhee achumaan namni hedduun na gaafate ani hin gaafadhee ima callise guyyaa lama callise wallahi ijoollee hiriyaa tiyyaatiin hin dubbatin haa dhiisaa jedheen OMN miidiyaa ummataati amaarri yeroo oromummaan baduu qaba jettu yeroo oromummaan yiwdam jedhaa jirtu kanatti nuti amma ofii kennaa waliin nyaannu dhiisaa bakka baga ukkaamsee jedheen garuu immoo akkasii miti garee tolfatanii nurratti duuluu eegalanii jechuudha badii tokko malee gaafa kana maal goonaree nuti falaazim nudaafi an anfusina duu hin qabnu xiyyaan akkatti nu darbataa jiran rasaasa akkatti nutti dhahaa jiran rasaasa ololaa falli jirumaa inni obsine kabajne callifne akka nama guddaatitti umriin ijoollee taanusi nama yaadan nama guddaa taane jenne callifne didan nu arrabsan warra naa dubbatu arrabsan irratti duulan gantummaan nu farrajan warri Facebook irratti oromummaa isaanii barate gaafa kana maal gochuu qabna ofirraa deebisuu qabnaa jechuudha nama waan kana godhakko godhe mootu icciitii saaxiluu qabna waa'ee dajanee isinii maa dhageeffadha waa'ee dajanee maa badaa dubbattee jettan wallahi summa wallahi ani ilma muslimaati nama amantaa kiyya jabeessu nama amantaa kiyya jabeessu rabbi ramadaana kana irraa hin qeebalii yoo dajanee irra dharakaaye namni lafaa ka'ee waa namarra hin kaa'u osoo lafaa ka'ee waa namarra kaa'ee an gaazexeessota OMN biraarra kaaya OMN gaafadhe istaafii hunda gaafadhe dajaneetu akka hin dabarre godhee sababa dajaneeti akka nu gareen walirratti duullu akka diina keenya dhiibnee gareen walirratti xiyyeeffannu taanee jechuudha dajaneen eenyunni
ani bar namara rubar ani media xiqqaa ejem jedhamu qaba bara waan barbaade gabbaya achirratti dubbataa jira ummata kiyyallee sagalee ta'aa jira rakkoon akka kanaa yoo amma hin dhaabatiin borillee rakkoon kun itti fufa ina gaaf dur dajaneen sagalee kamaal galchuu keessaa mure wallahi an jawaarin dubbisee Facebook screenshot godhee sinii fida jedhee Facebook yoo laalu Facebook jawaar akka diinni jalaan fuudhanneef farhaan qollofe namni tokko arguu danda'u jawaar maan naan jedhe wallahi tolchaanis hin beeku dajaneen gaafadhaa naan jedhee na biraa taree jechuudha jawaar illee miidiyaa ummataa eega ta'e yaanni nama hundaatu achirratti dhiyaatuu danda'uu qaba Haacaaluu interview godhan Haacaaluu yaada isaanii ka isaan barbaadu qofa fudhatanii yaada Haacaaluun immootu waan mootummaa kanallee gaarummaa mootummaa kanallee itti dubbate keessaa muranii ka inni mootummaa itti qeeqe qofa dabarsan Haacaaluun sanbooda jeequmsi guddaan achirratti ka'ee Haacaaluun osoo nutti aaru osoo komatu tokkummaa Oromoo hin balleessu jedhee obsee azalli rabbii osoo hin turin itti dhufee jechuudha osoo gaafa san callifamuu baatee har'a sagaleen kiyyan ugguramu an sagaleen kiyya maa uggurame jedhaa hin jiru bara ani miidiyaa qabaa borganama gabbayee waan barbaade dabarsuu danda'a garuu namni biraa akka miidiyaa hin qabne akkam ta'a mee hayyoonni Oromoo har'a meeqatu profeesaroonni Oromoo warri Arsii warri Harargee nama meeqatu OMN irraa abdii kutatee miidiyaa mataa isaa tolfataa jira beeytanii profeesaroonni Harargee warri Wallaggaa warri garagara nama meeqatu gabbayee miidiyaa isaa tolfataa jira waan OMN carraa isaanii kennuu dideef OMN gorfamuu qaba maaliif miidiyaa Oromooti maaliif miidiyaa kenna maaliif miidiyaa saba kanaati namni ilma ofii yoo dogongore hin gorfata OMN ilma Oromooti Oromoon ilma isaa gorfachuu danda'uu qaba rakkoo jirtu immoo walitti himuu danda'uu qaba dajaneen jawaarin gurguratee biyyaa bahee ka jedhee ragaa wajjiini rabbina haa nyaatu dhararran kaa'u warra OMN keessa dalagu warra biyya jiru irraa qulqulleeffadhee mee anuu gaafii isin gaafadha dajanee guutamaa OMN keessatti gulaalaa ol aanaa OMN sagantaa darbuu fi hin darbamne ka eenyu keessaa muruu fi hin murre ka maaltu akka darbu murteessu harka isaati OMN isa tooggana isa tu'ata jawaar daayirektara yeroo san jawaar daayirektarummaa gadhiisee jira daayirektarri Girmaa Guutamaati daayirektarri waa'ee bulchiinsaa irratti dalaga dajanee guutamaa editorial board waan ta'eef immootu sagantaalee darbu gulaala namni OMN hin deemu eenyuun dajanee guutamaati jechuudha gaafa jawaarii dhamu gaafa baqqalaan dhamu ijoolleen xixiqqooleen warri akka anjaa isaanii finfinnee dhufan warri akka dhafaatfaa Shamsaddiin Xaafaa gaafa hidhaman gaafa waajjirri OMN guutuun caccabee TV'n iskiriinni osoo hin hafin mootummaa biltsiginnaatiin saamame gaafa biltsiginnaan koompitara OMN saamte gaafa biltsiginnaan koompitara OMN wan iskiriiptoon qalamni waa ittiin barreessan osoo hin hafin gaafa saamte gaafa jawaar faayidaman gaafa namni boolee jiru markaattoo dhufuu sodaate gaafa namni markaattoo jiru qallitti dhaquu sodaate gaafa namni haqaaqii jiru immoo jaamumeedhaa dhaquu sodaate warri biyaasaa gaafa meeksikoo dhaquu sodaate dajanee guutamaa akkamitti immigireeshina deemee imbaasii deemee fiizaa dhayatee boolee deemee paaspoortii isaa kennee tikkeetti muratee yeroo gabaabaa keessatti nagaan Kanaadaa gale meetanuma uf gaafattanii nama biltsiginnaan dhaabbata akka OMN itti balleessuudhaaf irratti duulte san hunda keessa dajaneen akkamitti qulqulluu ta'ee dajaneen akkamitti bilisa ta'ee fiizaa dhayatee imbaasii dhaqee osoo mootummaan biltsiginnaa barbaadu Addis Ababaa keessatti Finfinnee keessatti akkamittiin dajaneen osoo jawaar fa'aa jecha akkatti irratti dhamadan osoo gaazexeessonni OMN hundi tumamteetiin hidhamtu waajjirri OMN guutuun osoo caccabee jiru dajaneen akkamitti immigireeshina mootummaa dhaqee imbaasii mootummaa dhaqee dirree boolee xiyyaaraa dhaqee kan namni tokko achiin bahuu hin dandeenye kan namni tokko achiin bahuu hin dandeenye paaspoortii kennee lakkoofsi paaspoortii isaa naqamee tikkeetti muramee fi akkamitti gaggeeffamee Kanaadaa dhufe
beeytaa icciitii kana wallaahi summa wallaahi gaazexeessota OMN tabiyya jirtutu dubbiin kun qabatamaa garuu dubbachuu sodaanne jedhaniitiin hin dhiisanii jechuudha. Ani waan kana beekaa dubbadhe malee dajaneen nuutaa yoo jettan akka barbaadanitti fudhachuu dandeettan. Ani garuu waan natti fakkaate dubbadhee jechuudha. Kanaamaa dubbadhee waan inni na tuqeef dubbadhee jechuudha. Duula narratti banametu dubbisee jechuudha. OMN mee amma poozishinii akkamii gubbaa jira dhiiroo. Mee arra wanni tokko jijjiiramuu danda'a. Mee badii yoo qabaadhee uummanni Oromoo natti haamuru. Awwala maaliif intarvii godhaa jedhan. Booda intarvii kiyya maaliif ugguran. Booda uummata maaliif narratti duulchisan. Ani duula kana guyyaa lamaaf hin callise. Obsaa tasgabbaayaa jedhe. Na dhiisuu didanii jennaan ofirraa deebisee jechuudha. Rakkoo biraa hin qabnu. OMN arrallee kenna borillee kenna ifaajee kenna ka dubbataa jiru dajanee irraayi. OMN immoo tuun gorfanne. Ani miidiyaa mataa kiyyaa qaba ka yaada kiyyaa akka fedhetti irratti ibsadhu. Garuu nama biraatiif booyaa jira. Rakkoo kana yoo arran sirreessine rakkoon kun sirraa'uu hin danda'u. Dhiiroo ina yoo barabar OMN biltsiginnaan bar irraa haasayaa jirti. Nageessoo oddoo duubee bar qondaalli biltsiginnaa olaanaan irraa haasayaa jira. Nageessoo oddoo duubee qondaalli biltsiginnaa bar OMN gubbaa taa'ee biltsiginnaan ni mooyata. Biltsiginnaan ni injifata. Biltsiginnaan manaafistoo qaba. Biltsiginnaan qajeeltoo qaba. Biltsiginnaan hoggana bilchaataa qaba. Biltsiginnaan caasaa qaba jedheetiin hin bar OMN irraa haasaa jira. Aniin ilmi Oromoo yoo OMN irratti affeerame maal rakkoo qaba. Na affeeranii sagalee kiyya maa ugguran. Sagalee kiyya ugguruu yoo barbaadanoo maa na affeeran. Kanaan komadhe. Qoyati ilmi namaa kuni rabbii rasuulli maal jedhee rabbii rasuula maal jedhee nabi Muhammad ummanni kee kuni ummata gaariidha jedhee beekta. Maaliin gaarii jennaani? Kuntum khayra ummatin تخرجون تأمرون كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا نبي محمد أمني كيكون أمة أرمدورا أمة نبي نوح أمة نبي موسى أمة نبي إبراهيم قال أمني زبنا ما أمني نبي محمد كوني قالتو أمتا تاتني جرتن سببا ما إني تولتو إرتي والغرستني دوغونغورا إرا والدوركتن غاربتي والأججن أمني كون كنام بيكما OMN yoo dogongore isaa yoo ittiin himne tolchaa yoo dogongora kiyya yoo natti himne akkami tolchaan waan dhaaba wayii deeggaruuf duu qaba. Mee qoyaa gaafii isin gaafadha. Osoo amma warri Oromoodhaaf qabsoofna jennu kun bilisoomnee biyya qabanne nama yaada ilaalcha nu addaa qabu akkuma biltsiginnaa kanatti biltsiginnaa caalaa lafarraa dhuguugne jechuudha. Bara akka yaada keessaniititti nama deeggaraa kaafaa hin ta'iniin alatti yoo OMN irratti akka hin dhiyaanne ka jettan taate gaafa biyya qabattan nama yaada keessaniin addaa guutuu lafarraa balleessitan jechuudha bara. Wallaahi ani ammaa miti. Osoo bilisoomnee ummanni kun akkam wal godhatu na yaaddessaa jira bara. Osoo bilisoomnee ummanni kun akkam wal godha jechatu na yaaddessaa jira bara. Bara gaafii natti ta'e. Mee namni yaada kiyya yoo hin deeggarin ati diina. Waan an deeggaru yoo hin deeggarin ati diina. Waan ati an deeggaru yoo hin deeggarin OMN irra dhufuu hin qabdu siin jedhu. Osoo bor bilisoomee aangoo ammaa biyya harkaa qabu kana qabate ilmaan Oromoo warra yaadan isaan hin deeggarre barqaluu edha jechuudha bara. Qalee lafarraa balleessuu edha jechuudha bara. Sila akkamitti bilisummaafuu qabsoofna. Namni har'a gabrummaa keessa taa'eetiin nama yaada ilaalcha isaan addaa jiru albeetti fudhatu. Bor osoo aangoo qabatee qawwee mootummaa fudhatee waraana harkatti galfate akkam nu godhu ta'a. Maali dhiiroo wanni agana ga'e? Maali wallaalummaan agana ga'e? Akkattiin bilisoomna gaafi adeemsa kanaan hin bilisoomna. Lakkaataa tokkummaa Oromoo hin diigina. Lakkaataa arrabni bu'aa hin qabu. Lakkaataa walirratti duuluun bu'aa hin qabu. Lakkaataa ana malee jechuun bu'aa hin qabu. Tokkummaa faarsaa dhiiroo kaleessallee osoo tokko haa taanu rabbii jedhaa paartileen siyaasa Oromoo tokko ta'a jennu tokko ta'uu didanii adda facanii abiyyi kophaatti isaan argatee isaan alanshee nyaatee jechuudha. Ammallee ta'a kophaa ta'a deemuun bu'aa hin qabdu.
Rabbii jedhaa Oromoo tokko ta'a. Rabbii jedhaa tokko haasa'anu. Walirratti duuluu haa dhaabnu. Waa'ee miidiyaa dubbataan jiru. Miidiyaan abbaa fedhaa dabarsu andantaa kiyyaa miti. Miidiyaa mataa kiyyaa qaba. Miidiyaa mataa kiyyaa yoo AGM yoo satalaayitii ta'e malee amma aannolee global miidiyaa jedha jala seenaa laala. Sagantaan an dabarsuu fi sagantaa OMN dabarsullee sheerii qixa qaba, laayikii qixa qaba. Amma seenaa laala yoo tolchaaniin kijiba jettan. YouTube OMN fi YouTube AGM dhaqa laala. Wallahi anatu caala viewdhaan. AGM tu viewdhaan OMN hin caala. Amma dhaqa YouTube OMN kiyya leelaa wal biratti. Ani kun dantaa kiyyaa miti. Ani kanarraa dantaan qabu. Garuu namni biraa namni miidiyaa hin qabne ka sagaleen isaa ugguramee hacuucamee akkam ta'a. Akkattiin bilisoomna. Osoo mee OBN gaaf dur sagalee lammaa magarsaa dabarsuu dide jennee maaliif komannaree? OBN sagalee lammaa magarsaa uggureera jennee maaliif komannaree? Mee gaafii tana naa deebisa. Hin ta'u akki kun hin ta'u. Dhugaa jirtu walitti himaa deemuun barbaachisaadha. Ani ilma namaa kamiifuu jibba hin qabu jaalala malee. Tokkummaa irratti haa xiyyeeffannu. Wal arrabsuun wal xiqqeessuun eessaanuu nun ga'u. Hin bilisoomnullee mootu. Abadan hin bilisoomnu. Yoo amala keenya hin sirreessin. Ofittummaa kana yoo hin dhiisin. Anatu beekaadhaa yoo hin dhiisin. Anatu beekaadhaa yoo hin dhiisin immootu hin bilisoomnu. Bilisummaa wayituu hin jirtu. Kana irraa bayaa. Kanuman jedhaa. Kanuman isiniif dabarsaa. Sagantaa kiyyaillee kanumaan goolabaa. Hagana haasaa jedhee hin seenne yaadatu naan deeme ulfaadhaa galatoomaa hedduu isin jaaladhaa warri irratti aartan dhiifama naa godhaa rabbi ramadaana keerii haa godhu dhumarratti warri dogongora irratti OMN deeggartan wallaahi OMN qilee buusaa jirtan warri dogongora irratti OMN deeggartan OMN akka kagaree dhuunfaa ta'uu qofa godhaa jirtan warri dogongora irratti deeggartan OMN kanama dhuunfaa akka ta'u godhaa jirtan gandi hundi OMN irraa haqa qaba Arsiin Wallaggi Shawaan Oromoon hundi OMN irraa haqa qaba Oromoon cufti OMN irraa haqa qaba warri dhararratti deeggartan OMN diigaa jirtan balleessaa jirtan tana quba qabaadhaa guyyaa wayii tolchaan maal jedha warri immoo dhugaa agartan warri dhugaaf dhaabbattan sagaleen ilma namaa eega intervii godhame erga waraabame fedha nama muraasaatiin ugguramuu hin qabu warri jettan seenan isin yaadata dhugaaf dhaabbattan dhugaan hin jibbamti dhugaan akka jibbamtu waan beekaniif rasulli maal jedhan qulil haqqa walaw kaana murran jedhan osoo akka hargiisaattis ka hadhooytu taate dhugaa dubbadhuu jedhan jaalala namaatiif jecha jaalala nama hubannoo hin qabne argachuuf jecha warri dhara dubbatan jaalala rabbii dhabaa jirtan garuu mootu jaalala rabbii dhugaa rabbii tiksuudhaaf warri dubbatan jaalala namaas dhabdan jaalala rabbii qabdan ilmi namaa isin jaalatee homaa isin hin godhu rabbi yoo si jaalate gahaadha yoo dhugaa qabaatte rabbi si jaalata yoo dhugaa qabaatte rabbi si jaalata yaa rabbi jaalalatee nu kenni jaalala namaa nu kennitee nun jibbin ati nu jaaladhu ilmi namaa nu haa jibbu kana yeroo hunda kadhannaa kanaan goolabaa baay'ee haasa'uu hin danda'u ramadaana oolee shorballee baay'een goone saambusa madakkan dakkaa godhee sagalee na dadhabaa jirti ulfaadhaa galatoomaa hedduu isin jaaladhaa warri natti ufattan affallillaa baay baay